السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني وردفتوتا في قبجمتوتا قيني كم هني جرتني نجاك أبدني نوين هنا أنس. الحمد لله ربنا سينجي إيجا بكا قد ربنا وعجو ولمانوي الران تناونين دفيف الرأس إيسون ديمون إبراهيم أكلمت إيسو هنديمو إساتو تنان دفيم تيري إساتو تنجالته olseensisu fin deema Itoophiyaa santillee san dhiisu narratti an jameen maa wachitti deema telefoona kiyya maare boodan si deebisanaan jaami tiire silaa kana na bilbileen na dubbisuu qabun an bilbilee isa barbaada jechuudha maali akka ittirtu kun jee anaatu bilbilee isa barbaada jechuudha saniifu arraan tana mee biinitti bilbileetin waan inni naan juugaa walumaan ulaallamee mee biinii kun omciyoon gaa qafiifu isaattu isaa wajjeesii بيني خنا خانو ولتنو دفو نتنا يمني تشوفين سجاي بيني خوان برانا رابر بعد بيني ما ليش رابر بعدوني تكات بيني نشي رابر بعدون جرتو إشي بالا جيرا دابر مش يواسكني جاي ملي بيني نما تكسن غوني إشي في إسافي مش يواسنو أكيسان الدربانين غوسي سوتا أني سنديسو إفا تناندو في أنيس ديسو نتا وجتين جلتي بيته ويتي إسامرود أدي مالي إسافي مش يواسن اللي إفا خناندو فنيه جاور رسان اللين إشي إسان جالتني جان أنيس سنديسو ورنين ديسو في انجرتو يجورا بين إن شاء الله ربنا يلا غازي سيسو يستين دولا نينا يا أمتي إن شاء الله ألو ديني السلام عليكم أكم نجا غيادا أيوة الحمد لله جرتو نوجر تاني نجا قبضة نجا والله الحمد لله كم نجا قبضة نجا والله كم جولن تياس نجا قبضي سبو مالي جرتم جا مالي حالي أبراهيم تجرو كونه أكم ميجاتي برا يرتا سبيني بريغا أنو ما يتشاف قباتو جرتا أمالي ميمي دبيتا نغا خيسا ناهمي يتشو في بر أبراهيم ومخاناو إساوان قبوك أباقنتي إساني اللين إيغاتي برارتا أمهاتي اللين أتش جرتي ياد إساني مري إساني أكام مثلا إسان تتفورو فدمو ور إساني تتفورو فدمو إسان جالتي موميش إيوتانا ati biran bultu gai malittin beka jiku bang kabu achi dhaqan sanumaara amma miyyoo manas kireessanii fi achumatti wajjin galee achi taa'u ijoollumati yaa ijoollallee silaa maqaarraan dha'uunan dhiisa fi garuu akkatti isaan hin dhiisu gaabiini achi jirtan isinillee roorroo meeqatan biyya tanatti ta'e atillee nu jecha waa meeqa taate asii galtanii beeyt Abrahaam kanaa fi michiyyoo sanillee gaa hidhatti ol guursiftan malee akkamitti kanumatti ree dhiiftanii cal jettan. سمعت والله بدأ في والله أنا ما بدي فرقاتي يوم بربادة بكتنا نتربيني عادتي بقول تربان سيكوتا بولا torba dhiisi gana boolla kodha torba ishiidhaa qotamuu teessi akkanumatti namni lafaa ka'eetuma akkanumatti ni duute galtee ishiin duraan amata dila kana abbaa ilmaan dila kana ammaan tana duraan yoo jaalates duraan wal dhiisanii duraanuu dhiiseti na fuudhe amma wanni ishiin akkana godhattuuf maali amma gaa ishiidhaan ol darbisiisuu ta'an asuma taa'etin anis isaan achitti dhiisuudhaan taa'u biini ati fiifuu si barbaaddii miti reetillee eegaa bar isaan nurraa akka goote godhi jettiini Yoga dhalaa jala goree gaasii dila kana wajjin ta'ee nu jecha isaa jecha akka obboleessatti wajjin gale kana dhalaa jara gara galee gaasillee kawanni jiru taate tun abruma biraati waan hin juulleen beeku tanaati achi jirtaa garuu ammallee nu wajjin jiraadhu akkuma duraan nu wajjin jiraatte sanitti. Atakata gaadichuun qoriin teenyaa adda baatee beeku Abrahaam dabana kanaaf matti narguu basi. haadha gara galcheensa. Egaa tana dubbumaa ijaaree michiyyoo Faatumaa teenyaa duru jibbitanii maaree jettanii egaa haadharraa namni gaawwii wanni ijaaree tana isaanumaattu garuu gaara.
abdate malee gaatiin awraan karaa bakka garre gaafata dheeraa hojii turre. Boodii si dhalaanuu fayyaa nagaa nama jalamman maraattuti isumaa waan qabu qabaati. Isumaa baala geedha fayyiman duraanuu biiftuu sanillee maqaa balleessine akkatti wanni enna malee isumaa waan jeejeen isumaa waan tuqe malee dhalaan fayyumaa nagaa lafaa haatee nama jalan maraattu. Anamma isuman shakkee waan dhalarraa gabbu'eetiin jireenya dhiisu gaar boolla lafa jalatti isa galchisiisa malee anis isan dhiisu dila kana biyya namaa keessatti wajjiin gubadhee ilmaan kanaa wajji gubadhee goda kaanii haa wajjiin seenee ammallee jalaa hafee faraqaa ilmaanuma kanan xiqqishoo bidda bira dabarfadhaadha. Akkana inni na gubbatti kayaadu taate moo dhiisuun taa'u biinii keenya. Saambarra walaa warqaa yoo isumarraa gubadde nagaa nagaa namni irra eegaa dhalaan wayii maraattuudha. Alaan fuula namarraa argattu malee akkanumatti lafaa kaatee sin jaaladha namaan hin jettu. Tanagaanuma beeyna beekumaa kafana qabneetuma gaa dhalaa namaatiin lolla malee baalageen isuma. Isuma malee gaa nama wanni jijjiiramee marataan jijjiiramaa afaan wallaalee. Eegaa mee sumaanuu afaan walitti wallaaluu laali biini keenya garagalee jira jechuudha inni sittillee garagalee jira jechuudha. Khayri maali miti dhiisi boola garree haadha ixu bakkuma feete uumamee jirumti tunuu kara feete adeemtu ani garuu Abraahim hin dhiisina ani nan erga amma ijoollee teenyallee ittiin erguudhaa ta'a wallaa akka inni hidhaa seenu yoo godhuu baattan biini isaa fi miciyyoon tun wal fuudhanii wajjin magaalaa Adaamaa san keessan tatta'an. Akkuma nuwechi asii gubattee ammallee isa jala galtee achi isa wajjin gubattu kana amma achi si darbanii miciyyoon inuu sitti garagalchitee inni fuudhuu moo wallaa hin dhiisina. Ani karaa isartee jechuun hammi taphannaa feenii ragannaa walitti dhiyaatu wanni kasiin jettu akkuma duraa wajjiinutti wajji jiraanna malee. Gaafa dureeti maaliif natti qayyaramtaa akka durii miti gaafa duree eegaa. Mee haasii baasu iccitii waan garaa isaa keessattu keessaa baasireeti. Yoo walgarree gaafadhaa jalan dala idduu sibiinii keenya jala dala giree meemee mana miciyyoo sanitti galee achi taa'aa bar wanni wal arguu dhiiftaniif. Amma mijoo saayibaa isa godhee biyyaa sakkamsee jira. Isa sanii wajjin amma itti qabsaa deematu bakka biraatti dhaqan yoo laatu. Onneen na garagaltee wallaahi biyya namaa tana keessatti an gubadhe. Ilmaa wajji horee silaa hudduu haabanu maaliin godhaa miti faraquma ilmaa kiyya kanaa garaana nyaata odoon duraan biyyatti dhalellee ta biyyaa sunillee umaanatti hin fakkaattu garuu kaasitti itti gubadhe tanaa garaana guba. Rabbii guddisaa wallahi waa takkan ta'an inshaallah du'aa uuman godhaaf inuma guddisan gaafa rabbii wal argaa jee walumaa gara ilmaa kiyyaani garuu inni fuudhee nagaan jireenya nagaan jiraatu tana daran ta'asii tana daran itti hadhaa'uu deemti malee qurxii itti gatimi. Akkanumatti ilmaan gannaqee jaartii ta'an bahara gamatti dhiisetuma akkanumatti seerrumti kana juumee gaannin isaa laalu akka biyya namaa kana keessa ta'e biyya teenya keessatti wallaa namni wal fixa. Idaanuma bakka biraatis ilmaa qaarima qaba inni maali daldala dhalaati inni daldala dhalaatinsa. Allicha maraata. Laal yooni waan akka biraa yooni isa godhuu dhabbe asiin bahara kanaan halkan gurraacha galee achitti ibidda isaanitti kaa'u ta'anis kanatti isaan hin dhiisu biinii keenya laal ammati laal bakka inni jirutti itti dhaqii jala dalagii mee maaliif jiini laal qoradhu irraa baasi waan inni fedhu meeme. Anamma tana booda telefoona kiyyarra sarkaan kaa'in jeenii ganaa tiyyaa fi isaan jirtu garuu isa dhiisuudhaan taa'u isan dhiisu anaatu waan wajjiin asitti ta'e beeka. San hundaa irraan kafala waan duraan ta'e san hunda isarraan kafala. Yoo sirraa'e barmee ati irraa baasi eegaa kasiinuu mari'anne kasiinuu sii biyya tanaa wajjiin gubatee ilmaan isaa wajjiin asii
dhukkaayee galee waan inni ta'e guutuu faraqaa isa wajjin taate kana si mari'atu qaba. Isa jecha hafuudhuu kaate ajaja dhageessee hayyama keenyallee dhageessee abiinii keenya dhiiftee baree gaamciyyoo sanuu atuu hatakkaan fuudhin jechuu. Rabbi jazaa si haa kafalu inshaallah intala nagaa rabbi sitti haa qabu numa fuutaa garuu meeta isaa tana mee mari'adhu silaa akkuma ati mari'atteeni akkuma ati ajaja isaa fuutee hayaa waan inni jettuun kanatti innilleen hayaa siin juu qaba sila siin mari'atu malee silaa ittuu waan takkaa yoo ittillee yaade. Amma ilmaan isaa kana hiyyoomsuudhaa deeman inni itti dhiisi. Duraanuu karaa haadhatiin hiyyoomanii ammallee innilleen irraa kuchiisati daranuu hiyyoomsee bal'inatti hambisuu deema. Laalati daalichiti isaa jala dalagii keessaa baasii biinii keenya sittillee dheeresse. Ayyee nagaan naa olimee meegaa sumatti bilbileesi gaggaafadhaan ganaa telefoonni kiyyaa fi qeessallee walitti hin dalaysiisin kaalinni. Ayyee haa nagaan oole. Onneen na uwwita buleeyyan kiyya kun ogaa biinillee waan juunii dhageessan. Biinuma kanaa'u inni achi dhiibutti jira jechuudha. Daa'ichitii isaa dhoffateetuma haadhuma wajji waan dalagu jira jechuudha inni. Garuu tun isan baaftu. Biyyaan baatana keessatti namni isa wajjiin rakkate, namni isa wajjiin gubate, namni isa wajjiin ibidda meeqa seene wardumaa fi biinii kana obboleessa rabbi. Obboleessa rabbi kanas yoo har'a achi inni darbee jee rabbiin lafatti darbee isa dhiisa isallee. Haali inni if wallaalchisee isa dhiisudha ta'a. Saniifu rabbi isa qajeelchu qajeele. Isa qajeeluu baannammoo hallayyaan baanen isa naqaan isaa hiyyoomanii ilmaan kiyya malee guursiseetiin ganda keenyatti galchisiisa ilmaan isaanillee ijattiin argan isaanii warri isaanii sunillee tanaafu obboleeyyan kiyya garuu ani nan gubadhe laal akkan ta'uun dhabee wardaani si baalagoomtellee naan hin jinamee laal warri dhalaa taatan ibidda kana uma gartan waan ani irra kutee kana guutuu argutti jirtanii garuu laalaa abbumarra bu'ee beeka janii warreettan jaarsa kanatti irraan dhalaa naannessee akka kiyya kanaatti agartan garuu numa beeytanii waan akkatti na gubee saniifuwan isa dhiisuudha hin taa'u jechuudha. Isa dhiisuuf hin taa'u kanumatti biyya tana keessatti isaa jecha waan hin ta'in hin qabu obboleeyya kiyya du'aayi naa godha inshaallah rabbi irra naa aansu.